isiniin garsiisaa kunoo nyaanniin an nyaachu jiru kana la mana Abdallaa keessa taa'ee kanaan nyaachu jira jechuun nyaatallee na dhoorkatee sanumaafu ammaan tan ammoo mistira isaa dhibbaan dhibbatti waan jira hunda ifa isiniifin baasaa kijibduullee jettanii nallee arrabsitan umaa rakkoon qabu dhageeffadha. Amma naqaana godheetii biyyattuu waliin naqaana godhi maallaqa siifiin gata ergaatii biyyattuu waliin naqaana godheeti guyyaa naqaana goote irraa bassa. Ni dhageessan kunoo dhalaan dhiiraan dawwaltee maallaqa sittiin ergaatii biyyattuu waliin naqaana godhiisin jettu. Balagooman akkuma khiyyaa kana balagoomanii fi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jirtu isiniin jechaa kabajamtoota daawwattoota khiyyaa salaamtaan diyyatanoonni rahaate bakka jirtan maratti isin haada qabdu isiniin jechaa arrallee deebi'eetiin jira kunoo dhufeetiin jira maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu wanniin qabadhee dhufee tokkoffaa irratti warreen arrabsu jiranii fi dhaamsa dhaamuuf dhufee maaliif dhaamsa dhaamuu dhufee ani akka fayytanillee yoo naan jettanii isinitti naaruu garuu ammoo arraba dhiisaadhaa koomantii jalatti arraba dhiisaa nama gorsuullee wooma jiraati waan takka yoon beeynillee nama barsiisuunis wooma jiraati garuu arraba ammoo dhugaan isinima abbaleeyyan kiyyaa isiniin jaaladhaa hedduu takka isiniin kabajaa nan arrabsinaadhaa maaliifi namni nama arrabsu rabbi biraayillee qoodan qabu sanumaafu warraan tanaa waaniin gamaan dhufeettiin isin dabarsaa karaa waaniin dhufeettiin isin dabarsaa maaliin dhufte jechuun keessaniin oolu warreen Abdallaa galii fi cinqii sanuma hundarraa oliin awwoomu hundarraa dhiifama godhiitii galii fi naan jechuu jirtanii dhugaa irraa dhiisii khalaas liinaaf irraa arii fuudhii jettanillee ni jirtanii haa fuudhuu maa rakkoon qabu dhiiraa fuudha akkumaan duraan jee ture sani dhiiraa fuudha haa fuudhu innilleen arkatee jira maaliifi ani misira namaallee hedduu baasuun fadhu maaliif jennaan namni tokko eega wal jibbe nama firraa gallakkisee nama san khalaas riskii rabbiitu hiraa riskii miilabbaarra jirti nama hundaafu deemilii naatis jee yoo nagallakkisellee numaan fada kara hundaan naqixaaxee mana kana keessa nadiisuu miti anniin fada silaa nagallakkisee fuudha sanit dabaree'u kasiitii an qoffitiin badiirra jiru dhugaadhaan mistira namaa baasuulleen fadhu mistira isaa hedduu akkasii kabajamtoota daawwattoota keenya anaa fi Abdallaan jechuudha akkuma iimeelli yuutuubaa ana biraas jiru isa biraas jirutti Facebook fi WhatsApp fi imo fi waan hundaa'u nuti wali qabna koodiin teenya takka maalii fi waan jaarsaa jaartii turree fi waan hundi keenya takka turte garuu amma immoo namaatu sagalee qabee fi guyyaa kaleessaa jechuun namni sagalee qabee fi nama inni jaalatuun isaan sirrittuun dhageeffannee innaan aaru keessaa wallaahi ana qofa badiirra jira dhugaadha dhalaan dhiira biraa jala deemuun hin jirtu akka shari'aattis akka seeraattis annilleen deemtallee naan jettan kabajamtoota daawwattoota keenya mistira isaa arraan tana baasuuf hin deemaa ana qofaa miti baalageen namni hundinuu baalaguma mistira isaaniin baasaa maaliifi an silaa eeda san maamma sanna dhufuu baate an wooma lamaaf hin deemaa ulaa cabseen na seena malee waa lamaaf hin deemaa maalis jeetis isinitti hin dheereessu garuu Abdallaan naman kabaju anan akkaan fadhe baalagee yoon ta'es akkaan fadhe yoon ta'ellee naman hin kabajaa garuu Abdallaan kabajaa namaaf hin qabu arallee itti deebi'ee maammata eela guyyaa san dhufe manuma keenya kana jira itti deddeebi'ee gaafii hedduu gaafachuu jira waa hedduu jechuun jira Abdallaan naman dhagayuu dubbii namaatis hin dhagayuu waan namni juunillee hin dhagayuu maaliif nama tuffata namni nama tuffatu fi tuffatamaadha arraan tanagaa kunno ani lubbuuti jibbeetiin jira maaliif yoon isaa harka waa ta'ellee yoo isaa manan jirre waa ta'ellee namni gaafatan eenyu namni gumaa khiyya barbaadanis eenyu Abdallaadha maaliifi anaaf inni nama biyya tana keessa wal fuudhee miti nama biyya teenya keessa wal fuudhee biyya teenya irraa wajjin baara guddaa kana qaxxaamuree dhufe qeensi khiyya yoo narraa cabe isaatu itti gaafata maaliifi ilaal jidduunillee mee isiniin garsiisaa kunoo nyaanniin an nyaachu jiru kana la mana Abdallaa keessa taa'ee kanaan nyaachu jira jechuun nyaatallee na dhoorkatee sanumaafu ammaan tan ammoo mistira isaa dhibbaan dhibbatti waan jira hunda ifa isiniifin baasaa kijibduullee jettanii nallee arrabsitan umaa rakkoon qabu dhageeffadha. Nafsee siyaadee bargaraafoo wayyaan kana siyaadee kanaati waan ayyaaddu immoo maaligaa guyyuu ayyee sumaan nakaa godaa zattaa maaligaa baallametti naa qabaa ooluun
amma nakaan ogodeeti biyyattii waliin nakaan ogodi maallaqa siifiin gata ergaatii biyyattii waliin nakaan ogodeeti guyyaa nakaan ogootee irraa bassa. Ni dhageessan kun dhalaan dhiiraan dawwaltee maallaqa sittiin ergaatii biyyattii waliin nakaan ogodiisin jettu. Baala gooman akkuma kiyyaa kana baala goomanii fiiguudha malee humna ifiitii fi hurkaa ifiitan dadhabanii ittiin gidaara namaaf haasan haasoo isinitti hin dheeressume dhageeffadhaa daawu. Yoo takkaa laman bulliin laal isee juman nurraa dhiisiiti jaartii yaman qabdii nurraa dhiisii kottu ayyee akkasiitiin si mana kireesseetiin jira waa hunda jaayisa godheetiin jira sumaaf biraa hafe maleedha. Ati sammaan sirraa kafalee si fida garaa koo lubbuu kunuunsee kottu gaariin hin hafin targaan tanaayaa. Inafini kottuun siinsaa garaa koo ayii baallama itti naa qabaan oolingaa jaalalli tun falagoo itaatiin beektaa sirraa na qabde gaa'ee sirraa hafuun dandooniin tun qalbiin tiyya garteemi yaa rabbi ayyeesumaa naaf ittiseetiin du'aayi godhessu jira inafin gaataraa tanaatiin naaf kottu ayyee. Naakottu garaa koo hin hafin haftee beekadhu wallaa. Hunnoonni dhageessanii waa hundaa'u an kijibeetii miti sagalee isiitii kaniin isin dhageessisu jiru. Inni quba qaba akka walitti qabnu ni beekaa maaliif liinuma garaa gubuufi. Liinaan akka if jibbitee jireenya kana jibbitee gartee mi addunyaarraa deemtuuf. Ani immoo jireenya kiyya isaaf jeen jibbu maaltu na jibbisiisa qixaaxaan na jibbisiisa. Qixaaxa inni mana kana keessa na qixaatu jiru. Saniitu if na jibbisiisa malee inni fuudhee fi dhalaa biraa janeef saniifu sagalee tana mee hanga dhumaatti na waliin fixaan isiniin jaatana malee ta biraatis ni jirti dheeressuullee baadhuu jidduutti isin dhageessisa sagaluma tanaawi mee tana dhiisii utaaniin isin dhageessisaawi. Wallahi dhalaa kee lubbuu nafse akkasiitu wallahi ni beektaa meeqaa oolaa inni dhuma wal barree kalaasa kamaas naaf ergitee karaa waasaappiitiin sirbitee meeqaa ni beektaa. Akkasii aanneegaan suudii tana dhibbeessan qaan jirutti meetiin jiraa meeqaa amata 15 akkanaan jira. Hunnoonni dhageessanii eegaan suudii dhufee amata 15 geetiin jira. Siin heerumuu fadaa isa heerumuuf hin deemtu amma isin ni beektaa fuudhuuf deemti maaliifi isin dalagattee lafaa qabdi suuditti ol baaseetiin si fuudhaa amata 15 jira maallaqaan sitti ergaa biyya Yaman keessan taa'ini yoo feetee Yaman saniin dhufaa jechu jirtiini yoo feete Yamanii mitiitii bakka feetetti illee haa dhuftuu fi san dhimmantalatoo fiqii miti garuu ammoo dhalaan teenyatuuni tan addunyaa tana gubbaa jirtu osoo dhalaan taan miidhamtu osoo taan ijaan gartu akka miidhamu jirtu osoo namni tokko miidhamu miidhaa sanitti maaliif deeman an wanni na dhibu bar eegaa ni agarti isin sunis agaruu nooltu viidiyoo tana waan inni na godhu jiru tana agaruu sin ooltu dhaga'ulleen ooltu garuu ammoo kan hunda osoo agartu obboleettii tiyya silleen beekotillee nalleen beeytu osoo agartu akkamitti itti deemta umaa rakkoon qabu atiisi ibiddaan tobatta amma duree gubatteen agarree makmaaksa Oromoo ibiddaan tobatta gubatteen agarree jaani gaafa itti seentee abdallatti gubattee agarte ammoo akkamittiin keessaa bahaa jettee gaafa ati qilleensa gubbabbaatee waywaatte ani gaafa san waan siinjoo anaad beekaati sagalee si tannatan dhagee xiqqoo dhageeffaddaa meesina. Tanaas bakkaan si dhabutti suutii tanaa deesiin jira Yaman sanittuu gaddeebuu sudaaduu gaddeebi'eetumaan sumeerumaanii sun taa'u. Namni tokko abbaa ilmoo osoo jaartii isaa mana keessa miidhu jiru rakkoo maaltu obboleettii Yaman si gaddeebise nagaan jiraadhu kaasuutii amata 15 guutuu taa'u jirta dhiira dhabde moo maali amata dila kana hunda maali isa kanatu mujjiru kana sitti tole moo maali isaa siiftee mee garuu ati kana dhibe maali isaatu siiftee akkami sii taa'u namni kanaa kun. Ay carraaxe wallahi miskiina akkasiitii kabajamtoota daawwattoota kiyyaa wallahi natti aartanillee maa viidiyoo martaa jettanii dhiifamanaaf godhaadha waan jiraa isin dhageessisuuf isinii mari'anillee ni amma garuu abdallaan dhugaa yoo feetanii waan abdateeti waan lafa kaayyatu kaayyate mana kana keessatti namiidhu jira waan qopheeffatee inni jechuu
mana kana keessa namiidhee akkaanin an waan takkan dandeenye khalaas na godhu jira garuu namiidhuurra osoo nagee umaan firaa nagallakkisee yoo jaalala isiisanii qabaate deemes rakkoon qabu dhuga dhiirti dhalaa biraa fuudhuunis wooma jiraati ammoo garuu taan mana keessa qixaaxaa taan mana keessa miidhaa beelaan fixaa waan hin fakkaanne jechaani uleedhaan tumaa waan qopheeffatu san qopheeffate isiisanis karaan isii karuma kiyya kana akkuma na godhe kana isiillee godha jeetiin yaadaan garuu maaliifi isiin tunis rakkoon qabu gaafa ibidda kana seente agarte firraa haadiistu ammoo rakkoon qabu akkasii obbaleetiiti garuu ati rakkina maaltu si jira kajaarsa namaa kana si heerumsiise akka fadelle yoo ta'e abbaa ilmooti jaati ammoo silaa rabbii yaman kana keessa si jiraachise anaaf si takkaatu addunyaa tanarra jiraata maaliifi siitu isa kanaaw akkana naggodhu jira siitu isa kanaaw na jallisu jira an silaan yaman kana keessa jiraattee natti fagaatte malee gasuudiin na fagaatte malee zeeta danfiseetiin bakka ati raftutti bakka ati quban qabne mataa gubbaa si gannaqa garuu ammoo narraa fagoo jirta waan feetellee jechuus ni dandeessa akka feetellee ni dandeessa akkuma jettu kanattu rabbiin siif godhe silaa yaman kana naa dhufte faamoo akkuma sanittu silaa yaman kana dhufte naaf bareedaadha ture rabbiin nagayaan si haafidu yaman kana zeeta danfaa heduu ideeti suudii amata 15 turte san galteemi akka akkasitti nagayaan hin jiraannetti akka amma dura jireenya amma duraa kana hin yaadannetti jiruu ta'e hunda si gabaabsee sammuu teetan yoon angara singalchin anuu namaa miti inshallah nagayumaan naaf kottoti maaliifi osoo agartuu akkana godhu jiru kana hunda numa agartaa bar siitu naddiru jira kana hunda sirraa kan kee kun hundinu sanumaafu andugaan siif hima Abdallaa fi atiin wal fuutanis hin jirtu edaanuu inni abdiiteeti si abdatee mana kana keessa namiidhu jira maafu waasoo sittiin dadheereessu osoo agartuu osoo waa hunda ijaan agartuu akkamitti jaalaltii isarraa si qabdi akkamittu isa kanaawu jaalattaan kana dhibe maaltu isarraa ijaalala si qabsiise maalisaa jaalatte moo akka namatu musan jaalatte haasitu muudhaaf uleeda feeteen saamata 15 guutuu lafa jirta qaamaa sinya nyaate bakka sinya nyaatte sanaas yoo quudha feetaan saa rakkoon qabu inshallah sitti haa dhufu yoo feetelle mashwaara godhiif ka haa dhufu sittiin dhufan jiniin lakki yaman kana keessatti ittiin dhufinaan sin dhiisuuti suuduma sanitti ol baafadhu maallaqa irraa kafalii yoo feetelle maallaqa isaatiin sitti haa dhufu ifin dereerin Abdallaa kiyya siin jaaladhee si malee jireenyi kun dhiirti maaree natti hin taatu moo dhiira Abdallaa malee hin dhabdeensaa garuu an silaa yaman kana keessa rabbiin kun si jiraachise yaman kana keessatti sin dhiisu wallaahi akka ati ol kaatee gad hin teenyeen si godha maaliif jennaan jireenya kiyya na golgoleessitee ati ol seenuu fi gabboona kuttee mana kana keessatti si hitana hidhu jirtu edaanuu galatoomi baguma rabbiin waastaappii keenya kana koodii takka godhe silaa misira kana hunda ga'u nama naddiru jiru kana silaa hunda ga'u galatoomii baga naddirte naddiruu kee kanaaf galatoomiin siinja atis dhalaadha inshallah gaafa takka ibiddaan ani irra gubadhe kana ni gubatte jeetii yaada arra akaanan gubadhee booyee imimaan kiyya akkanatti akka ibiddaatti akka bishaan roobaatti akka galaanaan narraa yaa'e kana inshallah atis gaafa takka sumarraa yaa'u ta'a jaalaltee amma Abdallaa irraa si qabde tuni booddee waan si ta'u teessu ni garta maaliif jennaan inshallah waa hundaafu rabbii jira ani waan takkan ta'u Abdallaa naddirtee Abdallaan natumeefis umaanarraan irratanii numaan fayya gaafa tokko akka namaa numaan taa mana kanaas gadumaan baha garuu ammoo siifi innilleen ati suudii jirtuu fi innilleen inshallah yoonii fi rabbiin je'e gaafa takka bal'inaan wal agarree rakkoo teenya tan hunda gartee anis rakkinaan an dabarsee isin balloo dabarsitan kana akkasin rakkachuuf teessaniin siinjaa inshallah bismillah sanumaafuu asoo isinitti hin dadheeressu hangaan viidiyoo biraa qabadhee isiniif deebutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.